gaaf iddoo biraatti dhuftee waan tokkotti fidduu waan kan kee gatii kiyyi fudhadhu waan ittiin jettu aadas waan gachisiisu waan fakkaatu qofa otoo hin ta'in gachisiisanii turan. Booranii yoo ilmi sii dhalatu balbal irratti erbee wayii jira waan agasii xiqqoo tokko achirraatti dhan. Erbee kan gaafa argitu man kana ilmi dhiiraa dhalateera jechuu milkeetu. Warri dhufi orooroo cabsedhaan orooroo biitii milkeetaa godhata akka waaqeffannaa godhanii cabse orooroo kee baas ruuf kee baas gate naani jireenyi qabatama dhabuun kee ganam gaafatu walda deemtu warra gandaa dhiiftee bira dhufte garaagarummaa yoo sibiitii hin jirre yoo inni arrabsatillee arrabsitu yoo inni hatuatillee hatumaa jirta garaa jireenyi irratti wanti mul'atu dhabama. Kiristinnaan gatii dhabeessaa miti sitti gatii dhowwamu sagalee ila ittuun faarfachaa si boochisa yoo dhugum yaamichi kee ta'e yoo dhugum waaqayyoon sun si yaamee tajaajila kee ta'e. Warra akkasii faarfattoota itti dabalata. Wayii immoo isa yoo ta'e faarfataadha tammoo faarfataa miti. Ishii yoo ta'e faarfattuun faarfattu miti. Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa galoo shooti torbee torbeetti keessummoota qabadhee kan isiniif dhiyeessu ani obboleessa keessan Galataa Abdiisaatiidha. Akka arras akkuma isin beektan faarfataa baay'ee jaallannu gama kamittiyyuu fudhatama guddaa qabu. Gaafa isin jedhu afaan Amaariffaatti birattis namoota afaan Amaariffaa dhaga'an biratti afaan Oromoo kan dhaga'an biratti faarfannaa albeema guutuu 4 kan qabuu fi miidiyaa garaagaraa irratti immoo karaa showuusaa kan beektan faarfataa Waarii Waaqoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtiin keessan amma dhumaatti na wajjiniin haa ta'u. Baga nagaan dhufte. Egaa waamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenyatti argamu keetii fi guddaa galatoomi jecha kallattiidhumaan gara gaaffii kootti si dabarsa. Namoonni baay'inaan kan si beekan kaaseetti faarfannaa hojjechuu keetiin mo'atii irratti immoo nagee shooti baay'inaan si beeku. Ati utuu gara tajaajila kanaatti dhufiini gama keessaniin akkamitti lallabama wangeelli toora keessa kanarratti ati akkamitti wangeela kana fudhatte? Galatoomi daawwattoota illee galatooma saniin jedha galootilleen ulfaadhii warri 7 Spirit TV illeen galatooma waan keessummaan hojjetaniif gara keenyatti lafti Booranaa Oromiyaa kibbaa jechuu kibbi Itoophiyaatii fi kaaba Keeniyaa jiraata Booranii akka walii galaatti gam Itoophiyaa qofaa miti jecha Booranii gamlachuu jira. Amantaa hojii wangeela ilaalchisee anini maatii gooftaa beetura dhaladhe. Abbaan kiyyaa fi tiyyaa gaaf dargaggummaa isaaniitti gooftaa dhugeeffatanii gooftaa tajaajilanii warra laf Boorana keessa yeroo jalqabaatiif wangeela fudhate keessa tokko maatiin tiyyaa jechuudha. Abbaan kiyya waaqa walakee jedhama amma gara gooftaa deemee jira. Atoo gooftaa tajaajiluu deeme. Haati tiyyaa immoo qabballee alakee jedhamti ammallee lubbuun jirti nama akka malee nam cimtuu nam kadhattu. Waldaa baankii dhaabee agardaa isii tarka qaba harkiyaa tarka qaba jechuudha. Ammumallee ganna dullummaa kanalleetti haaromtee dargaggeetti fakkaatti amindoo nam kadhataa nam jajjaba guddaa waa kadhatti. Gara keenyaatti akka ati jette durii chaalenjii guddoo ture dhiibbaa guddoo ture wangeel dhugeeffachuu irratti nami Booranii aadaa irratti akka malee siiriyaas hin beektan. Aadaan Oromoo gariisiin hundi eegettaanuu jirtu Booranaaf Gujiin beekama. Aadaa kan waan jabeessuu fi wanni bira amantaa fakkaata yoo itti dhuftu. Aadaan kun paakeej aadaallee amantaallee waan hedduu keessa qaba. Wanni bira yoo itti dhuftu Booranii jarjaree waan tokko hin galu. Teessisee si gaafatee gaafii isa deebii quubsaa argatee amansiifta. Yoo namni hin dhufnaan ammoo hin ba'u. Galchitee fennaan hin galfata hin dhugeeffannaan hin ba'u. Kanaaf dhiibbaan guddaan jalqaba ture akka namni gara gooftaatti hin dhugeeffanne namooti iddoo biraatti dhufanii wangeela laf Booranaa taasaa turan. Akkuma beekamu ammoo nami yoo nami isa itti haasa'uu fi yoo nami ala dhufee walitti haasa'u walqixan fudhatu. Maan jennaan biyyiti keenya kun xaxamaa siyaasaan isillee xaxamaa amantaan isillee xaxamaa gaafa iddoo biraatti dhuftee waan tokkotti fidduu waan kan kee gatii kiyyi fudhadhu waan ittiin jettu waan itti fakkaatuu fi dafee sirra fudhachuu irratti rakkata. Aadas waan gachisiisu waan fakkaatu qofa otoo hin ta'in gachisiisanii turan. Gaafa amantii wal qabsiisanii gaafa dhufanii mana Boorana yoo arganan fakkeenyaa fi Booranii yoo ilmi sii dhalatu balbal irratti erbee wayii jira waan agasii xiqqoo tokko achirraatti dhan. Erbeen sun maal jedhamti? Erbeen kuni gogumlooni goggogaa wayii xiqqaa kutan achitti dhan. Akkas jechuun maal jechuu gaafa dhuftee man kan naga fuutu erbee kan gaafa argitu man kana ilmi dhiiraa dhalateera jechuu milkeeta. Gaafa ol seentu nagaa jirtu fayyaa daa'imni sanii guddatetta malee
deesseerti maani yettoo natti gaafatti hin jirtu jechuudha. Akka ishiin deesse waan beekamu. Aksiin deet achirraa milkeetii si beeksisa waan ta'eef. Kan cufaa akka amantaatti fakkeessanii maqaa Yesuutti buqqisasi balleessedhanii aadaa gatidhanii orooroo abbaan warra orooroo qabata haati warra siiqqee qabatti siinqee ettanii san siiqqee ennanu siiqqee haati warra siiqqee qabatti yoo man nama seentu mikikkil manaa sun amma yoo orooroo fi siiqqee waliin jiraatte haati warraallee lubbuun jirti abbaan warraallee lubbuun jira jechuudha. Yoo siiqqeen qofti jiraatte abbaan warraa yookaan kara deemee jira yookaan lubbuu dhabee jira jechuudha. Sun milikkita. Milikkita achi ta'a fudhataa'u qaba. Akkan ilaalte warri kayeennu jetta malee abbaa warra kana lubbuun jira jettee hin gaafata jechuudha. Warri dhufi orooroo cabsedhaan orooroo biitti milikkita godhata akka waaqeffannaa godhani cabse orooroo kee baas ruuf kee baat gate naani baqate. Sila aadaa fi amantii wal duukaa deemuu danda'u? Wal duukaa deemsisuutti irra ture. Lammaffaa warra afaan isaaniitiif aadaa isaanii hin beeknetti waan ta'eef jalqabumayyuu fudhachuun rakkoo itti aansee immoo gaafuun dhufanu aadaa keessa baasuuf dhufanii aadaa keessa balleessuuf itti gamnaani diduu ka'ee jechuudha. Sun xixiqqoo chaalenjii ture. Amma haalli amma jiramu akkasii miti. Amma fooyyee. Jijjiirameera. Dhaloota dargaggeessa haaraa jira. Dargaggeessi kunini sadarkaa adda addaa barnootii wal ga'ee fulaa akka deemee afaan loqo doromoo habiraallee babbaratee wal ka'ee deemee yuunivarsiitii barnoota kolleejjii gaafta deemtu iddoo adda addaan deemta waan hedduu baratta. Kanaan wal qabatee dargaggeessa harki caalaan amantaa wangeela gooftaa isa Kiristoos dhugeeffate. Harki caalaan. Harki caalaan amma. Booraan yoo deemtamma. Akka durii sana wangeelalli lallabamuuf hin rakkisneedha. Waan akkasiin jiru. Al tokko wangeela sabbaktee namni 100 namni 50 namni 1,000 gooftaa dhugeeffachuu jira. Indoom carraa gaarii jira. Ati carraa argattee keessa dhalattee keessumatti guddadheedha. Keessumaa guddadhe. Hin rakkisneedha. Garuu amma dhaloota ammaa kanaa fi fooyya'insi jiraadha. Balbalti banaa bana. Akka duraa sana danqaa wangeela danqaan akkasii sun hin jiru ammoo wanti of eeggannoo barbaachisu qaam gulan itti dhufna gaafii keessatti ati kaasuu dandeetti fan beeku chaalenjii amantaa bara kan waldaan kiristaanaa feestochuu jiru irratti haasa'uu hin dandeenya rakkoon jiru jiraatu malee akka waliigalaatti akka duri kaan wangeel waan ta'eef qof jedhee namni harkasi buusu hin jiru. Namni wangeelaa dhugeeffachuu. Atama baay'ee keessa turteetta tajaajila keessa xiqqoo turteetta gaafa isa dhaloota warra amma ka'anirraa xiqqoo ishee garaagarummaa qabda. Warra duriittis si ramaduu yoo baanne iyyuu chaalenjii argiteetta tajaajila keessa miidhaan akkamii akka jiru faayidaan akkamii akka jiru dhiibbaan ammamii akka jiru akka waliigalaatti gaaffinan si kaasuu barbaade rakkoo tajaajila yeroo ammaa akkamitti ibsita? Maa inni rakkoon tajaajila yeroo ammaa tajaajilumaaf danqaa kan ta'e rakkina kan ta'e. Rakkoo namni jirtu maalii ka jedhu rakkoo lama argaa. Rakkoo waldaan kiristaanaa qabdu tokko faffaca'iinsaa jira. Gargar faca'uu jira. Durii yoo jedhu nam duriitii miti ammoo warra durii jalaa guddadhe. Durii yoo siin jedhu bara abbootii keenyaa achiyyuu achas gad dhuftee bara 90moota keessa waldaan kiristaanaa lakkoofsaan edamu isa qofaa miti namni waldaa kiristaanaa in kabajalle. Akkuma waaqayyo sodaatu waldaa ofii sodaata waldaa ofiitii abboomamaa waldaa ofii ajajamaa fi amma kanaa cabe. Kun cabuun rakkoo maalii fidee tette itti gaafatamummaa abbate. Ati waan barbaadde balleessitaa yoo ansi adabu waldaa biraa dhattee galta galuunus hin barbaachuu barbaadde deemte kan kee banta. Waldaa warra dabamee jiru. Sun amma babal'ateera. Is kanaaf babal'achuun kun rakkoo guddoo jedhee yaada. Maal jennaan waldaan tokko afaan guutattee ati dogongorteerta deebii cubbuu hojjetteerta araargal namaan jechuu afaan hin qabdu har'a. Dhaloota irra guurratee ba'aa waan jedhuufi on barbaadde gootee as dhufta jechuudha. Kanaafi wanti sirriitiif wanti sirrii hin ta'in iyyuu hin jiru jechuudha. Waliin adda baheen cala. Adda baheen jiru because miizaan harkaan qabnu re. Atillee miizaan keetiin kiilatta alleen kiyyaan kiiladha. Siigalte sitti fakkaateet naan jetta yoo wanni kun dogongorsiin jedhee sitti fakkaateetta hubanna keetta achi hin gahin naan jetta. Siigalte hubanna keetta achi hin gahin sitti fakkaateet naan jetta so miizaan itti waliigallu tokko hin qabnu jechuudha. Sagalee waaqayyoo ture isa immoo gara mata keenyaatti kan waan ta'eef madaalli ta'uu keessa baay'eera. Waan barbaaddu hojjettaa yoo ansi gaafadhamu sitti fakkaateetta hubanna keettu ganaadha kanaafi siin jedha kanaafi dandeenya walii ajajamuu walii gorsuu wal qajeelchuun baduun isaa rakkoo guddoo irra dhugeeffadha. Kun ammoo maal tochee waldaa babal'isuu qofaa miti amantoota biraatti hubannaa dogongoraa jira amantaa kiristaanaa ilaalchise. Amantaa kiristaanaa jechuun bara kanaa bara ton barbaadde taate dhuftee waaqeffattu.
Bar cubbuu wanni jedhanii araar galii maaniin kun guddan jira jecha. Fakkeen tokko sii kaasa. Dheengadda gar naannoo kibbaati maqaan dhawu fula ta'etti jeequmsi uumame. Waggaa lamaan dura hin beekta biikeen keessa waan ture. Jeequmsi uumame man saamuu ka'e nami. Tokkichi firiijii fudhatee firiijii fudhatee fiiga. Firiijii man nama. Naani biiraan keessa jiga firiijii keessa biiraan jiga. Biiraa jiguu jira qabi dhugi jedhanii na bayyeessuun an kampeenteedhaan hin dhugu. Firiijii hatuuni cubbuu miti. Biiraa dhuguu cubbuudha jechuudha. So maal agarsiisa? Clear image hin qabnu waan waldaa kiristaanaa irratti barsiisaan miilkii lafaas dhaabee iticha si barsiisu hin jiru. Nama hedduu waldaan qabu qilleensi jira. Har'a maqaan Yesuusii galgala kana immoo waldaasi tokko deema. Sanbata dhufu immoo tokko bira deema. Waldaa wangel waaqayyo irratti walii gallu malee akkiitti dhaloota qarru akkiitti dhaloota guddimnu gargara. Doktiriiniin keenya gargara. Ilaalchi keenya gargara. Namni fula tokkoo guddatee dafee jajarjaree hin babba'u sarar keessa. Am dhalooti sarar qabamu maaltu dhabu yoo ta'e gaafum guddatu fula tokkootti hin guddanne. Man keetillee shiroo nyaata. Man sunni xibsi nyaata. Rakkoo tajaajilaa wajjin wal qabsiisee waldaan yeroo ammaa kana dur kan nu kaasne mootummaan karaa mootummaa dhiibbaan jira. Amma karaa nama dhuunfaayyuu dhiibbaan jira. Abbaan barbaade waldaa akka inni cufamu godha akka inni banamu godha akka abbumti barbaade jechuudha. Rakkoo tajaajilaa kana wajjin wal qabsiisne akka sababaatti kan itti kaastu waa'ee cufamuu waldoolee kana wajjin cufamee banamuu waldoolee kana amma fakkeenya sii kaasa dheengaddumayyuu gara waldaa maqaan Yesuus Faransaayii jedhamu kana cufameen haasa'ame. Rakkoon isaa maa inni nama dhuunfaarraa himata dhuunfaarraa ka'e mootummaa sanaaf furmaata kennu maalidha? Duroo rakkoon sun jira amma cabameera jennee kaasnee amma immoo deebi'ee isumatu dhiibbaa fidaa jira. Isa kana akkamitti kaasta? Isa kana akkamitti kaasa kilaam. Ani ministirii banee jirsiin jedheera waan hojii wangeela hojjetu. Ministirii gaafa eeyyan fudhadhee wagga sadiin dura mootummaarra fudhadhe. Gaaf mootummaarra fudhadhe sun waan jedhu waan si gaddisiisu. Riippoortii waggaa gaaf eeyyam kee wagga shanshaniin haaromfama. Haaromsuu fi namooti naannoo waldaa keetii jiran suni nami kun nun jeeqnee dhiibba nurraatti hin goone jedhanii sii mallatteessuu qabuu jedha. Qajeelfama kan jedhu jira. Yaa mootummaa jechuudha. Waldaa immoo namni dhuunfaa. Waldaa jechuun ati waldaadha garuu warri recommend akka weeyyamii isaa haaromuuf hin haaromin ka jedhu namoota dhuunfaa kan naannoo kee jiru amantaa keetu hin jaalanne fa'a. So sadarkaa seeraatti akkasii qophaa'ee qajeelfame akkasitti qophaa'ee hojjetama ture. Amma immoo ani waan lamaa akka lama ilaala. Carraan dansaan tokko jira. Chaalenjiin jira. Gaafasii mootummaatti waan fedhisi godhaa waan fedhisi hoogganaa voottii hin qabnu gargar facaanee irra eenyullee si tuffata. Amma advaanteejiin jiru tokko kaawunsiliin kun dhaabate tokko taanee voottii walii ta'u dhiibbaan tokko yoo dhufu afaan takka nu dubbisuu ka'e. This is good opportunity. Carraa gaariitti ilaala. Gam mootummaatiin ammoo maaliif akkam namni dhuunfaa kan waldaa Faransaayii ka jedhu Faransaayii jennu namni baay'een Faransaayii biyya lasyaa isa if godhuu fi biyyi keessa as Finfinnee keessa iddoo Faransaayii jedhamu jira. Achitti waldaa maqaan Yesuusii dheengaddi cufamee ture. Nam dhuunfaa tokkotti ijoollee kiyyaa qo'achuu dadhabeedhe mani murtii cufsiisee jedhan. Garam kana ammoo deebinee banameera eegedhanii dhageenye eegistuudoo seedallee amma immoo ibsinu ga'e deebamee ammallee cufameera jedhan. An oobjuna fakkaata beektaa yoo garii tuffii agdabra sitti agarsiisuudha. Balaaleffanneerra amma karaa jirru Facebook irratti ibsa kaawunsiliin baasellee sheer goonee jirra. Gadduu kennaaf sirri ta'uu dhabuu isaatii fi haqdhumaatti mormuu kenna. Haqa sirriin kennamu dhiisuudhaaf sirriin kennamu justice for Faransaay maqaan Yesuus jennee alleen poos godhee jedhamu kiyyaa. Kanammoo garuu carraan tokko dansaan allaale afaan takka nu dubbise. Nu warra qar waliin dubbifneetti waan kan irraatti walti dhufne argite tokkummaa irratti ijaarrachuuf nu gargaare. Garuu wanni akkana atoo ta'uyyuu baate yaaliyyuu sadarkaa yaaliittu si gaddisiisa. Biyyi mootummaa qabdu, biyyi seera qabdu, biyya walqixxummaa amantaa seeraan itti deeggaramee labsamutti waan si gaddisiisu. Ana kanam tokkotti sirrii miti jedhee dhugeeffadha. Anis gama koo mormeera. Mormuullee qabna, gudumaallee balaaleffachuu qabna. Nam ta'e wal mormine gaafa waldaan kun cufame ani agreesiif ta'ee dallan akkamtu waldaan cufameedha. Namni biraa immoo jira tarii ka maali waldaan keessan baay'ee iyyaa meeshaan keessan namatti iyyaa haleluuyaa ta'e namatti iyyaa ana akkas jedhee nam suniin
nu atoo iyyineeyyuu iyyanna dhugaa iyyinaa iyyanna garu waaqa iyyinaa jedheen sii galtee farsoo dhunneen iyyinu machoomneen iyyinu sii galtee sagaagalummaa irraatti hin iyyinu mana itti caffaran mana farsootti dhuganii namni dhalaaf dhiirtuu waya keessa bahetti sirbu magaala kan keessa lakkoofsaan keessa baata hamtu cufame beeka sii galtee nu atoo iyyineeyyuu akka biyyaa hin iyyinu warri waldaan amantaa ortodoksii yoo kaaftama afaan guutannee dubbachuu dandeenya waan sodaatamu jiru ortodoksii fudhattee eeyyam kiyyi malee fedhi kiyyi malee halkan sa'aatii barbaaddee kaatee spiikerii matarraa na banteera funa dhoortu yoo maan hiriir bahee beeka yoo firdi beetti deemee iyyadhe beeka amantaa musliimaa yoo fudhatte jisooma jedhanii jisoddomani ganamaa galgala spiikerii matarraa na iyyee ani yoom sun saba guddaa jeeqachuudha baay'isee kun waldaan sun namichi tokkotti yaadee miti ato hiriir baamee yoo cufsiisuu hin danda'a masgidan har'a maal jennaa mirgisaati amantasaati garuu yoo iyyalle taate iyyanna dhugaa iyyina iyyanna gar waaqa iyyina biyyaaf iyyina dhalootaaf iyyina dhaloota gar badii deemuu jiruuf iyyina sii galtee malee yoo iyyannallee tan nu caale isaanti iyya. Wanti kun mirga amantiin biyya kana keessatti qabu dhiibaan fakkaatu waan. Dhiibuu fakkaataa miti dhiibu fakkaataa miti dhiibu garuu waa'ee walaaluu qabna. Ajaja mootummaatiin tari mootummaan duuba jira moo daanyaan kun nam dhuunfaa ka ta'i jedhee akka namni mootummaa irraa ka'uuf hojjate moo hin beeknu addaan. Kun ofiimaa jaallatamuuf waan godhe fakkaata karaa biraa. Waan godhe fakkaata malee anamma afaan guutadhee mootummaan amma biyyi bulchuu jiru waldaa cufsiisaa jechuu hin danda'u. Mootummaa biyyi bulchuu waldaa cufsiisaa sadarkaa jechuutti afaan nan guutachiisu. Maal jennaani waldaa tokkitti namichi dhuunfaa himate cufame kaawunsilii qabna head office qabna karaa suni akkamiin ta'ee maalti ta'ee eentu waan kan duub jiraa ka jedhu qorannoo isaa karaa seeraatiif karaa waldaalee keenya bakka bu'oota keenyaatiin gabaas gaafa arganne dhuguma harki mootummaa keessa jira mootummaattuu amantaa kabachiisuu dadhabee lakka akkasii miti nama wayittuu nam ta'een jaalatamee yoo du'ellee du'e naa wayya jedhee tarkaanfii kanaa galee yoo jenne malee mootummaatti kabachiisuu didellee garee dhuunfaaf nan geessu mana murtiillee ammoo mana murtii akka waliigalatti qabachuu baannee wanti duubisa jiram laalamuu qaba waltum deebisi sirrii miti murtii haqa barbaadu. Rakkoo tajaajilaa wajjin wal qeessisnee waldoolee keessayyuu rakkinni jira dhamee kaafama yeroo baay'ee komiin jiru jechuudha waldaa kiristaanaa keessayyuu isa kana akkamitti ibsita? Gama kamiin fakkeenyaa gama akkuma wangeelli hin babal'anne gochuuf. Akka wangeelli hin babal'anne gochuuf rakkoon nu biriin jirti. Rakkoon jirtu maani warri wangeel hojjetuu fi warri wangeelaan hojjetu wal tuuti. Isii galee warri wangeel lallabuu fi warri wangeelaan lallabu. Isii galtee miti waan jechuu barbaade. Wangeelaan lallabuu fi wangeelaan maal lallabda of lallabuu dandeetta. Afaan kee lallabuu aadaa kee lallabuu waan barbaadu ta'uu danda'a. Warri wangeel hojjetuu fi warri wangeelaan hojjetu. Ani yeroo baay'een dubbadhamu waan irratti waan sodaa jedhan hin beeku waan sodaadhu tokko sodaa malaan sodaa guddoo namni kun na jaalatee namni kun nama jedhee waan jedha keessa hin jiru dhuga dubbachuu danda'u qabna nam tokko yoo dubbatu waan jedhu gaafatti dhuga dubbattu gaaf jaalal jireenyaaf qabdu jiraachuuf qabdu du'aa qooddu dhuga dubbattaa kanaafi yoo dhugaa dubbannu jenne waldaa keessa rakkoon jiru maali? Jireenyi qabatama dhabuun kenna jireenyi keenya kontentiin isaa very pure akka malee hin jiraa miti jechuun waldaa deemuu kan keetiif akka kiristaanaa si argana malee jireenyi warra si ganam gaafatu waldaa deemtu warra gandaa dhiiftee bira dhufte garaagarummaa yoo si jidduu hin jirre yoo inni arrabsatillee arrabsitu yoo inni hatu atillee hatumaa jirta garaa jireenyi irratti wanti mul'atu dhabama yoo achi jireenyi irraa gatiin dhabamu Kristina kan keessumt gati dhaba. Kristinaan gati dhabeessaa miti sitti gati dhowwa ammoo. Waaqayyoon nu baasuuf jireen barbara nuu kennuu fi aarsa ilmuu fi nuu kennee jirra. Jireen sun jireen akka barbaadameen eegneetiin itti fufsiisuun ammoo fedhi keennaa fi eeyyamuu keenya gaafatu waan ta'eef jireen keennaa fi wanti nu lallabnu gaafa wal fakkaachuu didu amantaa kiristaanaa gati dhabsiisa. Walumaa gala rakkoon mana keessaa jiramu hin jiru tareemmati. Hin jiru. Ni jira. Qeesiin namaan maqaa waliin dhoofne qidduus qurbaanis sii kenna nyaata soor qulqulluu sii kenna rakkoo waldicha abba paasterii walda suniitiif kan walda kana maqaa waliin dhaani achi garuu waaqayyoon as jiredha waaqayyoon iddoo tokkummaan hin jiru jedha rakkoo akka dabalataatti komiin tokko jiru maa inni rakkoo lagummaa
lagaan wal qoodinsi jiru kuni rakkoo tajaajilaa ta'e yeroo ammaa kana himata guddaa kan kaasisa kana Oromoonis naasa'u warri keessaas warri alaa naasa'u jechuudha. Rakkoo maaliiti? Rakkoo lagummaa lagaan wal qooduu kana yaa. Qoodu ollaa wal qoodu gandaa wal qoodu himaadhaa wal jaaru. Ati isa kana akkamitti ilaalti? Mee akkamitti ibsita isa kana? Inni kun ani kanaan dura dubbadhe ture garee wal jaaruun kun himaata seeraan al ijaarameedha. Himaata wal jaaramee. Amma tokko shanii suni. Tokko shanii. Himaata wal jaaramee advantage wal eeganii lallabaanii faarfata eebeluu malee waamina yoo na yaamtan faarfata anatti fidataadha. Faarfata yoo yaaman lallabaa anatti qopheessaadha. Warri wal jaaru kunini walda seeraan alaati diigamuu qabaadha. Walda wangeliin hin jenne garuu rakkoo hin jiru walda keessa fakkeenyaaf waldumayyuu ta'ee saayidii qabna. Paaster eebeluu tiimii eebeluuti. Paaster tiimii eebeluu tiimii jira. Kun tiimiin macaafa qulqulluu keessa jira. Garuu baay'ee wanni kun durii illee jira. Ani amma teoloojii qo'adhee jira. Digirii kiyya jalqaba teoloojii yaa hojjedhee yoo ati baakgiraawundi cheerchii duubaa deebite dubbiftu rakkoo wal qooduu kun durii illee jira. Phaawulos yaa dubbate bara. Tokkan ka Apoloosidha, tokkan ka maaniidha, tokkan ka Kefaayidha, tokkan ka Kiristoosidha, warra akka Kiristoosidha iyyuu hin deeggarre inni achitti. Siigalee because mootiiviin isaan ittiin jedhanii fayyaalitti hin turre. Siigaltee kanaaf wal qooduun kun durii illee jira. Qoodamuu akka hin qabne ammoo barnoota kennaa barraamii tiree kitaaba qulqulluu Phaawulos nutti himee jira. Apoloos illee san hin doone, Phaawulos illee san hin doone jedhu wal qooduun akka hamaa ta'e jechuudha. Kanaaf garee wal qooduu waan balaaleffatamuu qabuu fi waan sirrii hin ta'in kan namirra deebi'uu qabu. Akka waliigalaatti jechuudha. Dhaamsatti qabdu maayin? Dhaamsa walii qabu keessa deebi'eedha kasunillee rakkoo walda kiristaanaa keessa jirtuufillee furmaatillee numa rakkoolee numa. Dhaamsa gaafa isin jedhu tokko shaneen kun diigamuu qaba kan jettu walda kiristaanaa keessatti. Gaaraa kaasee amma dagaatti maanni gaafa gaara jennu qeessirraa kaasee qeessa gaa nuyi jennu lubarraa kaasee raajoonni akkasii faarfattoonni akkasii inni kun akkamitti diigamu waldaa kiristaanaa guddisuu keessatti gahee waan hin qabneef qabamuu qabu. Diiguu keessatti gahee qaba diiguullee jira bara ammayyuu diiguu jira. Kun akka inni ittiin diigamanaa fi hin dadhabne malee gara tokko dhufuu danda'u qabna. Itti waamama qabaachuu qabna. Jechuun ka jalqabsii rakkoo jalqabsii haasawaan si deebisa. Itti gaafatamummaan hin jiru namii yoo nu balleessin walta nu qabu hin jiru. Amma kitaaba Hawaaraa keessatti yoo ilaaltu Phaawulos yoo dhufu garee ijaaramte dhufee diiga. Apoloosii, anka Phaawulosii, anka Kefaa warree ittiin jedhee diiga. Amma nam tokko kan lubbuu fi aarsaa kennee bahuutti barbaachisa. Kan noo karaa sirrii hin jirru deebi'a jedhu. Hin dhageettaa miti. Nama akkasiin nu barbaachisa nama guddina tumsaa warra waldaa ofiitiin hin daangeffamne. Waldaa Abiyaata Kiristaanaatti amma jedhamu kan nam duri ijaaree jechuudha. Warra lubbuu fi kenna amma hooggana gaafa ayyaana gaafa hin kutaatashii bahee baga geessan nuun jedhuu miti ka barbaadu. Siigaltee hooggana iddoo rakkoo warra akka guddina tumsaa. Gabbaa'ee saayidii hin qaban. Atama gama keetiin faarfataa baay'ee beekamaadha baay'ee cimaadha. Gaafa isin jedhu nama albeema afur hojjetee gara shanaffaa hojjetaa jirutti yaadaa jira. Gaafa yaadu jechuudha. Tajaajila yeroo baay'ee deemta. Nama harkistee deemtu hin qabdu. Gaafa kana jennu tokko shanii sana keessatti ammati irra madamtamu irra madamtu yookaan immoo hin qoodamtamu hin qoodamtu. Ani hin qoodamu akka waan qoodadhu qaba. Hin qoodadhu dhugumaan hin qoodadhu ebel ta'u malee hin deemu waan jedhu hin qabu. Akka shaanxaatti nama harkistee deemtu qabdu. Akka shaanxaa nama harkisuu hin qabu garuu warri waliin hin deemne hin qaba. Warri waliin hin deemne hin qaba. Hafedhi kiyyaan jalaafu. Yoo barbaadde haftee warri isaan waliin hin duulle duul gaaf deemtu nama waraanii wal isaan fakkaatu waliin duula beektaa. Akkasitti waraanii waliin duul waraan wal fakkaatu warra kaayota akka qabu waliin duulaa miti. Warri reefu sun jedha hamaqa wangelaatiin daldal waliin hin deemu fakkeenya sun fedhi kiyya ejjannoo kiyya. Siigaltee harkisee ittiin hin deemu shaanxaa of jala hin qabu warra shaanxaan na harkisee naan deemu waliin hin deemu tokko jedha. Lammaffaa annami tokko sirri is waliin deemuuf yookaan walda isaa deemee tajaajiluuf anaaf sirrii miti jedhu wasadi ulaagaan kiyyaa qabu tokko rakkoo yaastamiroo chigir maal jechuu rakkoo barsiisa bu'uura waan jalqabi irratti kitaaba qulqulluu wal faalleessu hin qabu jedhu doktiriin waan rakkoo doktiriinii yoo qabaate lama waan kitaabi qulqulluun hin fudhanne shaakala adda addaa godha. Sadi mooraalii namichi kunini dhugeessa afaan Booranaatiin isi loqotu Booranaatiin akkas jenna dhugeessa jireenyi isaa jechuun life testimony isaa jireenyi isaa jireenya nam dhibii fakkeenyummaa gaarii qabaachuu qaba. Siigaltee nama akka inni fakkeenyummaa gaarii hin qabne uummati beeku hardaan beeku lafti beeku
waliin deemeen tajaajilu yookaan gaafa inni fixate gallaqa jechuun akkas waliin deemni hin qaba nama rakkoo bu'uura qaba maal jennaani ani hojjeta mootummaa ture inni ijoo hojjechaa ture dhiisee kabayee fi yeroo guutuu ka kenneef wangeel kanaaf kitaaba gurraacha kan ka gubbaan gurraacha ka keessaan adii ka keessa adii nu godhe sii galtee isa kan gaafa namni sibiraa takka micciiree xureessee booressu yoo akkam booressuun danda'ame deemee dallaala ta'ee naggaadee ta'ee jireen waliin rukuta jiraachuun hin danda'amu. Ati gaama waariyoonii. Sunii bahee ammoo gaafa namni kitaaba kan xureessee borcu argaa is waliin dhaabachuu fi harkistees hin deemtu harkifamee illee waariyootiin eenyu jennu ejjennoo keera namni maal barata. Waariyoon ka harkisee illee hin deemne harkifamee illee hin deemne. Kanaafiyyuu ejjennoo keera maal baratan. Ejjennoo kan yeroo isaan baratan hin harkifaminallee hin harkisinaallee. Akkasumatti adeemu. Akka ittamani deemi dubbii waaqa beekta waan jettu yoo sagalee waaqa yookaan nu sagaleen beekta ta nyaatan tan jenna malee warrani sagaleen ta nyaatan nu biratti jechi jenna dubbii waaqa jenna dubbii waaqa yoo si keessa jiraattu qilleensi fuudhee siin hin deemu gaayidi si godha si qajeelcha gara deemu qabdu hafuurri waaqa si qajeelcha yoo caqafti yoo keessaa fudhatte hafuurri waaqa si qajeelcha amma rakkoo kaamreefu jenna kana beekumsi dubbii waaqaa nu keessa diqqaa. Garum nu oofna hedduu maddi galiitii bar tajaajili kanaafi gara shilingi gara qarshiitti argatu kamiyyuu fiiga waan ta'eef kun iddoon filatu warri buddeena hojjetu warri buddeena tajaajilu iddoon filatu hin filatin aborillee masgidallee dhagaa because buddeen malee isaa jireenyaa mitire warri jireenyaa filattan ammoo hin harkisinallee hin harkifaminallee hafuura waaqaatiin durfama beekumsi dubbii waaqa gubbaa dhaabbadha itita. Gama faarfannaatti si deebisa. Maaliif faarfannaa keessa turteettaati albeemaa 4 jechuun baay'ee xiqqaa miti. Muuxannoo faarfannaa akkamitti akka barraa'u faarfannaa maal akka ta'e ergaa akkamii akka qabu dadhabbii akkamii akka qabu ni beekta. Kana wajjin wal qabsiisnee namoonni yeroo ammaa kana miidiyaa gubbaarratti argaa jirru bakkeettis argaa jirru ofii isaanii yeedaloo hojjechuu dhiisuutiin barreessuu dhiisuutiin faarfannaa namaa hojjetanii sanumaan beekamtii sanumaan tajaajila sanumaan maqaa argachaa jiru. Warra akkasii kana ofii isaanii kan hin barreessine ofii isaanii yeedaloo kan hin hojjenne garuu faarfannaa namaa ni hojjetu. Maal jetta isaan kana? Akka keetti. Isaan kun akka lamaan laalla. Akki tokko faarfannaa namaa faarfachuun cubbuu miti. Yakkallee miti. Maal jennaani kitaabii faaruu daawwitii haa dubbisuu jirtu kun akka jiruuf faarfannaa. Ka daawwitiiti. Kitaabuma daawwit kan keessatti waan jedhu faarfannaa ijoollee qoree jedha fuula gariitti beektaa faarfannaa hundi isaa ka daawwitiitii miti. Cufti ka daawwitiitii miti. Faarfannaa muuseetiin uummati faarfateera eegi inni du'e faarfannaa muusee uummati bahee faarfannaa waaqayyoo muusee kan jedhanii rikognaas godhanii faarfatan. Ana ammoo warra kana akka itti ilaalu akka lama tokkooni. Tarii otoo kenna faarfannaa qabanuu ofirraatti hojjechuu dhabanii maal jennaan faarfannaa hojjechuun dadhabsiisa. Callettee waan caraa itti deemtee nan bira galtuu miti. Yoo caar gootee jireenyi kee illee caarri akkasii dhaggeeffatamullee caarri jechuudha. Galaan hin taakkitu jechuudha. Fagaattee hin deemte jechuudha. Waan bilchaata hojjechuuf bilchaachuu qabda. Waan itite hojjechuuf ititu qabda. Waan tasgabbaa'e hojjechuuf tasgabbaa'uu qabda. Kantochuu fi afaan hidhachuu gaafata, kadhachuu gaafata, kitaaba waaqayyoo dubbisuu gaafata, keessa kan kee dhaggeeffachuu gaafata, ergaa ittiin fudhatu beekumsallee gaafata. Warri faarfannaa wayii jedhee jechi kun sirrii miti no akkuma waaqayyoon gubbaan akka kennee jira siin jedhullee jira. Halleen fudhadhu waaqayyoon akkamaa gubbaa yeedaloo waliin barreessa harkaa siin kennu. Qoodu waaqayyoo jira, qoodu faarfataa jira. Hojiin kun xiqqoo dadhabsiisa waan ta'eef warri dadhabbii kan baqataa jedhee faarfannaa namaa irratti hojjechuu jiru. Hawwatu hafee hojjete ofirratti hojjete tarii kennamsi faarfannaa qabu jiraachuu danda'a. Tokko kun garee tokko. Gareen tokko siigalee miti waan jedhu warra tarii kennaatu qabu ofirratti hojjechuu dadhabee kan ofii baasuu irratti kan kee baasuu fi hojii gaafata. Of kenniiti gaafata, dadhabuu gaafata, dhama'uu gaafata. Dhama'uu didaa jedhee dadhabuu didaa jedhee warri kan ofii irratti otoo hojjetin kan namaa faarfachuu jiru jiraachuu danda'a. Tokko. Warri lammaffaan ammoo warra faaruu yoo inni faarfatamu dhaga'ee jaalate abballi natu faarfadhe hin jiraa miti gaafa ijoollee waan nu jennu baadu akka belu ta'e waan jennu wayii fedhii because muuziqaa dhumate teettee dhaggeeffattee shamaddattee deebitee faarfachuun guddoon ulfaata taalentii xiqqoo gaafata
dadhabbii xiqqoo gaafata. Because dhumeera kota sii galtee hojjetamaa waan ta'eef irratti hojjetama waan ta'eef guddoo dadhabbii hin qabu dhageeffachuu qofa waan ta'eef dhageeffachuu fi deebitee wannechuu waan ta'eef warra iddoo fi malee hiriire. Ammoo dhugum kennaan qabuu ka jedhu guma isaa beeksisa. Kitaaba qulqulluun kitaaba Maatewos irratti kun dubbatu firee isaa yookaan guma isaa yookaan midhaan isaatti beeksisa. Tokko tokko faarfatee sagaleen isaa baay'ee bareeda. Garuu yeroo lamir deebitee dhageeffachuu hin jaalattu. Siin mudanne warra akkasii. Kun sagalee qof jechuu. Jechuu warri dhugum yaamame sagalee ittuun faarfachaa si boochisa. Yoo dhugum yaamichi kee ta'e yoo dhugum waaqayyoon sun si yaamee tajaajila kee ta'e. Warra akkasii faarfattoota moo faarfattoota miti dabartan. Wayii immoo isa yoo ta'e faarfataadha moo faarfataa miti. Ishii yoo ta'e faarfattoota faarfattu miti. An fakkeenya faarfanna kiyyi faarfattee kan magarsaa faarfattee kan yaadasaa faarfattee faarfata yaadasa jedhamu faarfata magarsaa jedhamu faarfata eenyedhaan jechuun inni faarfataa miti faaruu abbaa qabatu faarse. Faarsuun lan itti adeemsi tokko amma baratamuu jiru kaan itti namanni tokko faarfannaa abbaan lubbu gooftaan kenneef lubbu hin jiru akkan daddabsanii cacaacabsanii faarfachuun kulleen sirrii miti. Akka barbaadan godhanii jechuudha. Armumaan dhaamsa dabarfadha. Xiyyi dura akkas hin godhin hagan jiru gaafa hin du'ifa godha malee faaruu guyyaa akkanarra akka hin godhin an akka itti fudhadhe akka waaqetti naa kenneef akka itti hojjedhe yaa hojjedhe. Akkuma suniin sabii waaqayyoo dhageeffatu. Godhanii ammaa tokko tokko daatonni kedhan ammoo waan biyya wasirnii kana yoo dubeetta waan kan kee caalu waan ala jaalatta. Faarfannumatu kan keetiin faarfattu kan fuutetti cacaacabsitee gara akkan cacaacabsu kan lee naman faarfannaa abba qabu tokko abba sun eeyyamsisuu gaafata baay'ee. Mormii kana dhageessiteetti kan irra yaa. Dhagayeerallee hin fudhadhu lan adeemsa akkasii. Maal jennaan giseen amma amantooti siidii keenya bituutti hin jiran. Ittum dhamaatee dootee baaftee siidii yuutuubii irkeetti fakkeenyaaf. Thank you. Akka waliigalaatti faarfattoota moo miti jedhaati warra kana. Miti jedha abbo. Faarfataan tokko ulaagaa guutee faarfateeraaf hin faarfanne isaa akkamitti keessa? Tokko yoo yaamachisa ta'e akka reefu siin jedhee sabaatti irraa eebbifama. Amma nu gaafa faarfannaa jalqabnu abboo gaafa faarfattu uummatiin eebbifama hin tuqama. Yoo nam tuqa argita beektaa akka inni kenna keeti namni nu saphire jabaa akka malee eebbifame deengata rispoonsi namira dhufullee ni jira barbaade. Kanaaf Yesuus Kiristoos bari arraajii hin jenne an barsiisa hin jenne barsiisa ka jedheen illee nama maaliif jiree namni kun irra mul'ata akka namni kun bakka tasa barsiisadha si galee raajii sallee isin very accurate yoo isin sirri taatu at raajiidha inni nu gaafatee ergamtoota isaatiin biyyiti maal laan jettee naan tokko Ermiyaas fa'idha namu karaa beekuun si yaama gumaan keessuun maqa qaba hin yaamsisa sabii sirraatti arga uummata sirraatti arga firee keetiin beekamaa jechuudha. Tajaajila kee keessatti rakkoo si mudatee rakkooleen baay'ee jiraachuu danda'u. Mee rakkoo tajaajila keetti danqaa ta'e yookiin akka ittiin tajaajila kan si godhee baay'ee isaa keessa tokko barumsaa kan ta'u. Wanni tokko haati rakkoo itti dubbattu haa tokko jireenya idilee ta'uu danda'a. Kanaaf of eeggachuu gaafata. Tokko jaalli tokko baay'een jaaladhu walitti dhiyaannu. Testimoniin inni rakkoo jedhee TV gubbaa kenne nu agardaatu keessa jiraachuu jirra. Kanaaf guddoollee rakkoo jedhee difeensi godhuun natti ulfaata. Wanta akka itti tajaajilles hin goone jechuun. Chaalenjiin amma jiru akka itti tajaajilles godhu nama hedduu faarfata hedduuf illee danqa ta'e yookaan rakkoo ta'ee jiru. Akka tajaajilli hin bal'an keessumaa karaa faarfannaatiin faarfataan baay'isee walda cuuf deemtee waliin ga'uu hin dandeettu siidii baaftee uummata biraan geettaa miti. Faarfannaa kana akka inni bahee uummata bira hin geenne rakkoon dhufte kunuun akka rakkoo tajaajila tokkoo fudhata. Amma maa irra jirtaati namoonni kana dura yeroo darbe ammati siidii eebbisuu keetiin namoonni baay'een si dhaga'anii maal jechaa turanii maa irra jirta ammoo. Anamni waaqni na gargaara siidii afuraffaa hojjedhee jira albeemii fi siidii kanaan dura hojjedhee jira waggaa 9 duratti singilii adda addaa hojjedhee jira yuutuubii gubbaa kaa'ee jira garuu ministirii hojii wangeelaa hojjechuu jira karaa booranaatti jalqabnee jira waan jennaa wangeelii gooftaa Yesuus Kiristoo irree fudhadhaati achi Yerusaalem jalqaba gar Samaariyaa gar maan jedhame Yerusaalemiin kiyya boorana maal jennaan iddoo ati jirtu kaata jechuudha. Kanaaf achi jalqabee achi gar Gujii Arsiitti Baaleetti deemuu fi hojii wangeelaa hojjechuu fi Voice of Hope Ministry jedhamu hojii wangeelaa waldaalee hedduu baadiyyaa keessatti ijaaruu jirra akka tireefu itti laf boorana namni amma gooftaa dhufuu jira gooftaa dhugeeffachuu jira iddoo namni itti dhugeeffateetti man waldaa ijaaruu jirra. Okay gara fuulduraatti maaliin si eegnu faarfannaadhuma ammoo. Faarfannaan leenna eegaa ministirii leen jira karaa cufaanu yeroo qabna yeroo waaqayyoon nuu kennu yoo nu haalaan fayyadamne waan baay'ee dandeenyu waan ta'eef faarfannaan lee lakkoofsa shanaffaan leen dhufa jaaffaan torbaffaan hin dhufa ministirii leen hojii wangeelaa hojjenna oofu. Mee gabaabsiti mudannoo tajaajila keessatti qabdu mudannoo jireenya kee gabaabsiti.
mudannoo kana rakkoonti guddoo mudannoo yaadadhu hiriyoota yaadna yaadachiise mudannoo guddoo yaadadhu waan nama bashannansiisuu danda'u isaa ta'u rakkoon qabu. Waan nama bashannansiisuu kanaan dur dubbata tokko jira sun gabaabsa dubbadha isaatii kennallee deemuu dhabu. Kanaan dur gaaf tokko Keeniyaa deemne faarfattuu bilisa karra isaatii fi faarfata daawwiti boruutii keessa biraan nu baalchaa nama dhaan waliin lafa marsabeetidhaan Keeniyaa deemne. Deemnee otoo tajaajiluu jirru qursii ciree nyaannee walda seenuuf jenna nyaannee quufnee bisaan dhunne amma manficaanii deemuu barbaade. Gaaf nu mana gabbaanu maayikii na waamuu jira amma obboleessi keenya waariyoo waaqoo faarfataachuu jira madarkiidha akka hin deemne ficaan na qabee akka hin faarfanne akka hin hafne ammoo na yaamuu jira rakka inni deeme dafee akkumtu tuchee fiixee ofirra seenam dafee shinti beeti gaafa manficaanii deebi'ee seenu ijoolleetu dur taphachuu jira balbal duraawwanni wanni qabamee magarqaraa kan gaafa fayyadamee baa ijoolleen duubaan qaraqartee deemte. In dhaana ijoolleen xixiqqoon ammoo isaanii tapha ankeessaan dhaana isaan alaan dhaanu sagantaan obba'ee uummatii sagantaa fixatee dhufee tokkichiin ficaa gaabbanatu keessa ba'e inni kun hamaatu yoo nam bashannansiis gadhiisaa yoo nam hin bashannansiifne keessa kutaa. Lakkii natti toleera. Natti toleera. Inni irraanfadhu waa sun. Guyyaa guutuu konfiraansii yaaloolee jechaadha nama ficaanii keessa. Waan ajaa'ibatti dhugaa. Gara dhumaatti deemaa jirra. Egaa Waaqayyo guyyaa biraa kan walitti nuuf fidu abdii guddaan qaba. Asumatti deebinee isaa ta'u biraatti wal agarra deemnee jechuudha. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagantaa Galoo Show turtiin nuyi faarfataa waariyoo wajjin goonee kana fakkaata. Baay'ee akkasiin irraa baratanii akkasiin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Sagantaa Galoo Show jedhu YouTube gubbaa irratti subscribe gochuuti yoo isinitti tole jechuudha. Subscribe gochuutiin wantoota nuyi torbanitti qabanis dhiyaannu ni hordoftu jechuudha. Karaa Facebook, Instagram, karaa wantoota garaagaraa nuyi social media irratti gadhiisnus like akkasumas waanuma isinitti tole gochuutiin hordofaa. Torban keessumaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.